ስለዚህ እውነት ይቅርታ አድርጊልኝ አዩዬ፣ ለባሌ ሚስት በጭራሽ አልመኝሽም። እንዲያዛም ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ያለኝ ምክንያት ደግሞ እነ ሰይድ ሽምግልና ጉዳይ ስላለቀ ነው ማለት ነው። እውነት ለመናገር ሽማግሌዎች በጣም ጎበዞች ናቸው። በገገመዴካ በገገመዴ ኑኑ ኡማሳ ኤጋ ጅረ ቱሬ ኑኑ ከምትዱ መላታ ጀነ ኤጋ ቱሬ ስላ አቲሲ ብሪ ኩማ ዲበላ መናን ከናፊ ጀቴ ትንደበላ ፈቴ ኩማ ዲበጃ ሰነረቲ ብሪ ኩማ ዲበ ሰዴ ፉዳቴ ሙጫን ማቲ ጎቲ ኢራ ብሪ ወዩ ፊያማ ኢራ በረከናራ ብሪ ወያ ፈዴ ያዳ ብሪ ወያ ኡጋ ብሪ ኩና አመሲ ብሪ ኩማ ዲበላ ማንሰነቲ ናፋ ደበልቱ ጀዴን kuma dhibba saddeettan ko fudhadhee camgodhee ta'a. Kaasaa dhadhan maqaabbadee mooraalii ishii cabee kanaafuu kaasaa birrii 600 kaffalii. Dhuma isaa waan dhageenye bakka kana booda waa'een viidiyoo nutti hin deebi'annee tunus faanuma jalqabne waan ta'eef faanuma xumuruun qabnuure hin gargaaruure Sumayyaadhaaf immoo isheen gammaddeen gammannuufiire. Waan isheen tokkoon jette dhugaa waaqa baay'ee waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Dura baay'ee tokko gaddaafi ture. Dura akka Sa'idoon fuudhu ture kan isheen barbaadaa turte. Dhuma kanarratti garuu basmaaf hin jibbite jechuudha. Hinma jibbite. Kanaafuu maalirra irra kaa'ayyuu 200 itti dabalee bakka akka fagaattu jechuudha. Jireenya isaanii keessaa fagaattee akka deemtu. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Oduu jedhaga. Ishi maal goona ree oduun odeessinu taana akkamti jiraanna? Miidiyaarra jirra wooti. Miidiyaa akka oduu akka ta'e hin beektanii ree oduu jedhaga. Maal odeessina ree? Hojii waan qabnu mana keessa teenyu waan ta'e oduuma odeessina jechuudha. Kun immoo ajandaa sadhumaa waan ta'eef odeessuun dirqamadha. Kanaafuu namni akkamitti birrii amma mi'oofte kana birrii kash jettee ufte 600 hin barbaadu ati na fuudhi jedha. Fuudhee maaltu ta'a? Ay garuu akkaataa isaatti xumuranii baay'ee gaariidha. Namatti tola dhumni isaa jechuudha. Garuu wanti ta'e egaa darbeera jennee dhuma dhiisna malee wanti ta'e kun immoo sirriillee hin turre. Dhumarratti garuu haaluma bareedaadhaan jaarsummaanii silaa kaasaadhaan dhumuunsaa baay'ee gaariidha. Maatiin ishiis as keessatti Sumayyaan maatti seetanii maatii ishii baay'een galateeffadha jettee galatoomaa jettee nama siin jaallannetti heerumuu keerraa kan maqaan si badee fi haamileen kee cabee kaasaa irraa fudhattee nama si jaallatutti heerumuu qabda yaada jedhuun maatiin ishii irratti walii galanii. Kanaaf maatiin ishii baay'ee gaariidha. Namoonni Sa'idoo faana jiranis galatoomaa jettee jara hunda galateeffattee mucattiirra maatii ishiitu irra yaadee fi kanaaf nama siin jaallannetti heerumtee bori ati tokko maatti seetanii otuma Sa'idoon si fuudheewu ati bori ijoollee koofiyyuu gaarii yaaddu. Masaanuu gaarii naan taatu jetteen. Masaanii gaarii naan taatu ijoollee kootiyyuu waan ati fiddu hin beekamu. Sababni isaati of hin jaallattu, of hin qusattu. Namni ofii isaati marzii ofii kennee of ajjeesuu yaalee namas akkanuma godha waan ta'eef siini akka abbaa manaa kootiif haadha manaa lammataa taatu abadan si hin barbaadu. Dhiifa manaa godhi si hin barbaadu jette. Kanaafuu akka ati taatu hin barbaadu si fedhiin qabu garuu haamilee keetiif jecha anillee nagaafadhu dubbadhu haasa'ii 200 sii dabalaa jette jechuudha gammachuudha. Kanaafiyyuu ani immoo kan hin jedhe birrii ishii maaliif hirkaan fudhattu isheen yeroo kana keessa suuqillee banachuu dandeessi. Baajaaji bitadhu jedhaniitu kadhatu bitadhu waa banadhu jedhaniitu kadhatu. Birrii sana garuu yeroo isheen fudhattu arguu qabna nu. Maal lafaatti gowwamuu hin qabnu. Birritti sana yeroo fudhatte waan ta'e godhattu immoo nu agarsiisuu qabu. Cheekiidhaan jechuudha maqaa ishiitti barreeffame cheekiidhaan nu agarsiisuu qabu. Anyways diraamaansa haala bareedaadhaan dhumeera. Diraamaa majanna malee piraankii miti.
utoo piraankii ta'ee akkasin ta'u diraamaadhuma kan maatiin keessa galee akkanatti jaarsummaa taa'es diraamaadha. Diraamaan isaa bareedaadha. Kaasaa walii kaffaluu qaba namni kana booda piraankii wal godhee kana booda piraankii namni wal godhee kaasaa walii kaffaluu qaba. Gatii naasisee yookaan boossisee kaasaa irraa fudhatuu qaba jechuudha. Namni boo'isu namni piraankee kaasaa fudhachuu qaba. Innaa dubartiin immoo adeemsa kana keessatti na fuutu malee na fuutu erga gaafa jalqabame na fuudhi malee fuudhee waan haara maal godha reef wasmaa'am garuu mucattiin akkam bareeddi reeffan arga bareedina ishii mucaan akkas bareeddu moonaalizaan kun Iiraanii abbaa ijoollee lamaatiin na fuudhi jechuu qabdi. Abbaan ta'e ufee sin fuudhaa jedhee maraachuu qaba. Maal garuu maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyuure haamileen cabuunis gaarii miti. Piraankiis haa ta'u diraamaas haa ta'u ilaa diraamaallee yoo hojjetame waanuma hawaasa keessa jirutu hojjetama. Foggisoon hin hojjetamu dhugaa dubbachuudhaaf. Diraamaan yeroo hojjetamu waan hawaasa keessa jiru yookaan dhokataa wayitu gadi baafamee saba bal'aatti agarsiifama itoo nama bashannansiisuu jechuudha. Waan hin jirre diraamaadhaan hin hojjetamu. Maal barsiisuuf waan hin jirre barsiisuufi waanuma jirutu irra deebi'amee mul'ifama jechuudha. Diraamaa yeroo ta'u hin calaqqisama baay'isaniitu calaqqisiisuu jechuudha. Diraamaa jechuun akkas garuu waan hin taane akka diraamaatti hin hojjetamu. Kun immoo jaroonni kun immoo ijoollee Oromooti waan nama ajaa'ibu jechuudha. Kanaafuu diraamaas ta'e piraankiin isaas faayidaa tokko hin qabu. Dubartiin akka dhiira jala deemtee kadhattu na fuudhi jedhutu diraamaan isaa hojjetame jechuudha. Kun immoo dubartiin bara kana na fuudhi jettee miti sin fuudha jedheeyyuu milkaa'an jirtu. Sin fuudha jedheeyyuu lubbuu kee fuudhaa jira qabee jechuudha. Ofii boo'ee fuudhee kee ol ergaa jira jechuudha dhiirri. Kanaaf garuu baga dafee dhume maalumaafuu baga dhume waan nama barsiisullee hin qabu akka kootte jechuudha. Waan safuu cabsedhaa malleerra deebi'een dubbadha. Dubartiin dhiira kana muxxinetti hamma gaafa duutu boolla seentutti hin kadhattu yaada ishiillee kaasti ta'a. Isheen kun garuu haga kaasaa fudhadhuutti illee hinuma boossi na fuutu malee jetti. Kanaaf kun aadaa Oromoo keessallee hin jiru. Aadaa nama biraa immoo hin beeku. Ijoolleen garuu Oromoodha. Saayidoonis Oromoodha. Intaloonis Oromoodha. Anyways egaa maalumaafuu baga dhume birrii kee fudhuuti shaashaa jedhi. Mooraaliin kee birrii hin caaltu waan ta'eef yaa gumaanuyyuu birriidhuma kaffalama. Gaafa namni du'uyyuu gumaa jedhani birruma kaffalama. Kee immoo haamilee waan ta'eef maafi mushkila. Fudhadhu birrii kee. Na bareedduudha mootati. Baay'ee bareedduu funyaan kee ijji kee mirxiidha. Jaarsa bareedaa saasiifaa argu. Abbaa ijoollee namaa dhiisi. Haa galu biyya isaatti galee ijoollee durbaa isaa haqaa kunuunfatu. Sumayyaa baga gammadde anyways.